Yesus gooftaadha. Sabni galata fidaa, godootee xanaan cabsaa, godootee xanaan gubaa. Ofumaa namni odeessaaf malee, ulfinni hin jiru Waaqayyoon malee. Wanti caalaqqisu hundi warqee miti, hubannaa qabaadhu. Baga ayyaana sheexanni hidhaa keessa gadhiifamu nagaadhaan geessan ijoolleen maammush. Seexanni inni hidhamee ture amma gadhiifameera kaa. Wayyoo eessuma godii hin kolfaanu nan gubadhee hin barane. Sheexanni waayoo kan keraa ifaanatti mulango atiin caccabsina akko live na si munjino dibita akko live na si godhu tokko illee jiru ne maal torra eenyu rabsi Ugawa kan namni tokko kan nan jin ugawa eenyu baaga jaru sinje eenyu baaga di toru sinje gamara ugawa kan namni na je maal farshta duba maal baqa balleessar miti baqa dhiifaman jedha bakka nan gaafa dhiifama uummata akkan deebe viidiyoo maaliif hin qabeeltan maaliif بفتر يا ملاك غافا arraba dheerechanii waa hundumaa alba'anii rakkoo narra ajadanii osoo yaadanii baay'ee gaariidha. Edda oduu gammachiisaa miliyoon dirribaa qaama siiraa jala oolee waan dubbatu wallaalee arrabni wal hidhee waan jedhu wallaalee maaloo na dhiisaa ani balleessee jira uummatatti ba'ee dhiifama nan gaafadhaa viidiyoo nan hojjedha jechuudhaan dafqi qaaruu lamaaniin irraa citee rifaatuun gara isa wallaalchisee jira. Asirratti jechuudha biyya keessa taa'anii biyya bakka fedhan yoo ta'anii amantaa arrabsanii amantaa irratti qoosan akka hin jirre beekamaadha jechuudha. Inni immoo namoonni isa duuba dhaabbatanii miliyoon dirribaa akkana jedhi miliyoon dirribaa akkana jedhee innis anomaa hin sodaadhu homtuu na hin tuqu jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee afaan guutuudhaan dubbatee jira. Dubbii isaa kana keessatti immoo dubbii hadhaawaa fi fokkisaa kan baay'ee nama jibbisiisu kan takka irraa hin bareenye qofaadha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya nagaalee hin daganne ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argaa jirtan miliyoon dirribaa jechuudha biyya ba'ee gara biyya Keeniyaa Naayiroobitti dhokatullee dhokatee achi keessatti boolla qofforatee keessa seenullee boolla san keessatti hafuu hin dandeenye yeroo ammaa kana qaama seeraa harka ga'ee jiraan iyyanii bu'a namni isaa birmatuu fi dirmatus dhabamee jira kan kaleessa isa wajjin ta'anii jedhi jedhanii duuba dhaabbatan hundumtuu bira guuranii har'a kophaa isaa waan dubbatuu fi waan godhu wallaalee rifaatuun dafqa irraa kutee uummata gadi ba'een dhiifama gaafadhaa balleessee rabadii koo kan jedhu dubbateera jechuudha. Wanti inni raawwate kun garuu wanta dhiifama qofaan dhumatu osoo hin taane wanta gochi isaa badiin isaa maal akka ta'e amma fakkeenyaaf nama kana dhiifama gaafadhu uummata gadi ba'e jedhanii dhiifama qofaan yoo irra darbaniif namni kun amma saga bulee gocha kanatti yookaan badii kanatti deebi'uun isaa waan hin oollamneef jechuudha. Adabbii gahaa ta'e itti kennamuun dirqama jechuudha. Lammata wanti inni hojjete kun balleessaa ta'uu badii ta'uu kan isatti agarsiisu dirqama beekuu qaba. Kana hin beekne yoo ta'e namni kun ammas deebi'ee wanta kana caalu dubbachuu danda'a jechuudha. Namni kun baay'ee baalagee fi nama gadiidha jechuudha. Miidiyaa irratti as bahe malee dhalachuu isaatiif waa'ee isaa hin beeku jechuudha. Dhugaa isinitti himaa nama maatii isaa arrabsiise nama haadha isaa arrabsiisedha inni kun nama bakka dhufe hin beekamnedha. Nama karaa irratti dhalatee karaa irratti guddateedha malee namni
maaraga qaburraa namni maatii kabaja qaburraa dhalatee akka isaa kana hin ta'u jechuudha. Namoonni akka isaatitti yaaddanii miliyoon dirribaayyuu akkanatti guddate waan ta'eef anis akka isaa kanan ta'a jettanii yaada qabdan jechuudha. Adaraa keessan isarraa baradhaa, isarraa barumsa guddaa fudhadhaa jechuudha. Miidiyaatti gadi ba'uun duratti gaafa miidiyaatti gadi ba'ee miidiyaatti dhiyaadhe viidiyoo akkamiin hojjechuu qaba, haala kamiinaan uummata viidiyoo haala kamiitaan uummata biraan ga'uu qaba jettanii adda baasuu qabdu malee zim jettaniituma isinitti dhufeef jedhi isiniin jedheef ta'e isiniin jedheef uummatatti gadi baasuu hin qabdanii. Kan isin daawwatu miidiyaa hawaasaa uummata addunyaa guutuudha jechuudha. Isa kanarratti jechuudhaan akka mataa kootiitti jechuudha. Gaddeemtuu wayii gadii kan maaliif akka dhalatte hin beekne gaafa gadi baatee nama amantaa ofii jaalatu fakkaatee jechuudha. Amantaa ofiitiifuu kabaja hin qabu. Akkaataa itti kadhatan, akkaataa itti tsalootii godhan osoo hin beekin jedhanumaaf jechuudha. Na ajajan jechuudhaan wanti inni hojjechaa ture baay'ee wanta fokkataadha jechuudha. Kanaafuu har'a ammoo jedhus kaan jedhus warroonni kaleecha hiriyoonni isaa duuba dhaabbatanii miliyoon dirribaa jedhaniin isa wajjin ta'uu hin dandeenye hundumtuu gatanii biraa baqatan jechuudha. Gaafa inni qabamu har'allee immoo warroota qabansan wajjin ta'aniit isa albaasaa jiru jechuudha. Dhugaa ani akka mataa kootiitti jechuudha. Gochi inni hojjete viidiyoo isaa jala seentanii olaaltanii viidiyoo fokkataadha. Viidiyoo gaariidha. Nama kanarraa barumsa arganna. Viidiyoo nagaa hojjete jedhame jalaa hin argamu jechuudha. Tasallee yoo laalan garuu nama jabaa nama guddaa fakkaata. Hojiin isaa garuu nama xiqqaadha. Qeerroo ola deema. Qeerroon akka isaa kun waan dhaloonni lafaa dhufaa irraa baratu hojjechuu danda'a malee waan hin taane hojjechuu hin qabu jechuudha. Haa ta'utii garuu inni haga beeku jechuudha. Kan gadi ba'ee fooloowarii guurrachuu jecha beekamtiin argadha jechuudhaan fooloo guddaan godhadha jechuudhaan waan isarraa hin barenne bakka kanatti akkuma argitan uffata shamarranii uffatee xuzmaazhaa shamarranii qaama isaatiitti godhatee waan baay'ee nama fokkisiisu jechuudha. Hojiin isaa kana bichaa mitani suurota isaas keessatti hin galchine malee hojiin inni hojjetu haalli inni viidiyoon inni hojjetu bakka yeroo baay'ee jechuudha. Shamarran fakkaatee shamarran bakka baay'ee waan nama jibbisiisu jechuudha hojiin isaa walumaa galatti. Kanaafuu namni isa deeggaru seexana yoo ta'e malee nama natti hin fakkaatu. Namni kun badii guddaa akka raawwateedha. Har'a kun albaasanii jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan dubbatu dhabee arrabni isaa ol xaxee dafqi qaaruu lamaan irraa hanga jibu bira ga'ee jira jechuudha. Kana fakkaata innaante gizee tokko bar wanta hojjetan gaafa wallaalan likkii gaafa darban edaa waan godhan wallaalanii keessa darbanii bakka beeke jedhaniituma garana ba'aniituma waan itti fakkaate gaafa dubbatanii guyyaan eeggatee immoo nama saaxila jechuudha. Nama kana guyyaatu isa saaxilee hojii baay'ee fokkisaa hojjechaa ture garuu guyyaan immoo baay'ee isa saaxilee jira jechuudha. Baay'ee isa qabee jira. Homaa gochuu hin danda'anii namni si gargaaru hin jiru. Of danda'e achuma keessatti siin jenna. Baay baay.